Waaqayyo isa nu gargaaree nu jiraachisee guyyaa kanaa walitti deebine dubbii isaa akka waliin barannu isa godhe hin galateeffanna. Yaadattu mata duree tokko jalatti dubbii Waaqayyoo ilaalaa jirra. Mata dureen nu jalatti dubbii Waaqayyoo ilaalaa jirru hojii hojjechuun mirgamoo dirqamadhaa isa jedhudha. Jalqabumaa gaafa kaasne hojiin uumame Waaqayyo hojii namaaf uumeetu eegasii booddee nama hojii hojjetu immoo uume jennee jalqabne. Amma hunda sana deebi'uuf yeroo fudhata. Garuu waan booddee kana torban isa darbe dubbanne dubbii Waaqayyoo irraa ilaallen duwwaan isin yaadachiisee isaarraatti ce'uu barbaada. Torban darbe waa'ee Ruut nama Waaqatti amante tokko waa'ee ishee kaasne. Waaqatti amante orma gidduudhaa orma fira ishee warra Waaqatti orma ta'an garuu isheedhaaf immoo fira ta'an isaan kana gantee gara saba Waaqayyoo dhufte. Waaqa waaqeffattu dhiiftee gara Waaqayyoo isa dhugaa waan isa bani Israa'el waaqeffatanii dhufte. Abdii kutannaa keessa gara Waaqa isa abdii nama haaressuu dhufte. Garuu immoo Waaqa kanatti amanaa hojii hojjechuu immoo filatte. Hojiin ishee qarmii funaanuudha. Qarmii funaanu immoo abdii tunkutanii funaante. Har'a jiraachuu duwwaadhaaf funaante miti. Boriif kanafu hojjetaa akka nama bor abdii qabutti qarmii funaante turte. Dhugaattu gaafa nan ilaallu bor yeroon isaa gaafa ga'u Ruuttiif hin darbe. Maasii keessatti qarmii funaante keessatti haadha maasii taateef taa'anii nama darbuu eegu miti gaa. Hojjetaa bara Waaqayyo nama dabarsuu eegu. Kan nu Ruut irraa barru isa kanadha. Kan isa gaafichaa asuma irratti dhaabne gaaf tokko bara tokko keessa nama mucummaa isaatii kaasee xinnummaa isaatti Waaqatti amane tokko. Garuu Waaqatti gaafa amanu hojiittis nama amanu tokko. Nama tokko immoo daballee walii jeenaan. Waaqatti amana hojiittis nama amana. Eenyudha inni? Mee Waaqayyoon kadhannee namicha kana isinitti hima. Hin kadhanna mee Waaqayyoon. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos Waaqaaf lafarratti maqaan kee haa eebbifamu. Egaa har'as carraa nuu kennite dubbii kee akka dhageenyuuf yaa Waaqayyo ammoo dubbii kee nutti dubbachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Sagalee kee nu barsiisi. Mul'ata dubbii kee nuuf kenni. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Namni kuni Daawit jedhama. Daawitidha. Daawitiin seenaa isaa baay'ee kan nuyi beeknu gaafa inni guddatee mootummaa ta'uutti dhufuti seenaan isaa mul'ate malee isa dura wanta ture macaafni qulqulluun badaa mul'isee nutti himu. Iddoo tokko duwwaatti jireenyi Daawiti bara ijoollummaa isaa attam akka ta'e utuu hin muudaminiin dura utuu gara mootummaatti hin dhufiniin dura jireenyi isaa nama attamee akka ta'e iddoo tokko duwwaatu nutti hima. Iddoon suni macaafa faarfannaa 27 lakkoofsa 10 irratti argina. Akkas jedha ture Daawit ijoollummaa isaatti muudama isaa dura abbaan koo fi haati koo yemmuu na dhiisan Waaqayyo immoo simee ana hin fudhataa'edha. Mata dureewwan macaafota adda addaa warri mata dureetti kennan jechuudha. Faarfannaa Daawit bara ijoollummaa isaa utuu hin muudamin faarfatedha faarfannaan kun jedhu. Utuu hin muudamin attamitti amana ture Daawit. Nan yaadadha. Waa'ee Daawitiin kaasnee guyyaa tokko akkaataa biraatiin dubbanneerra. Barumsa darbe keessatti warri barumsa sana laaltan yookaan lallaba gaafa sanaa hordoftan beektu. Amma garuu akka sana miti kan nu ilaallu ka'umsaafan dubbii kanarraa ka'e malee dubbii sanarra deebi'uudhaan miti. Daawit bara ijoollummaa isaatti Waaqatti amanaa nuun jedha. Attamitti immoo amana? Haadha isaa caalaatti Waaqatti amana. Abbaa isaa caalaatti Waaqatti amana. Haati koof abbaan koo yoo isaan na dhiisan jedha. Abbaan koo na dhiibnaan eessan lixaa? Haati koo na dhiibnaan eessan lixa? Eessuma lixa? Haatiif abbaan na gannaan jedhu namoonni baay'een. Garuu ano yoo abbaan koo na gates yoo haati koo na gates lafa lixaa qabaa jedha Daawit. Lafa lixaa qaba Waaqayyo simee na fudhataa jedha. Akka kanatti nama Waaqatti amanudha. Namni Waaqatti akkatti amanu kuni jireenya isaa lafarraa immoo akkamittiin jiraataa isa jirutti dhumna gaa dhimma keessa kana waan ta'eef. Namni Waaqatti akka kanattiin amanu nan gatu Waaqayyo namni jedhu kuni jireenya isaa immoo akkamittiin jiraata jettanii gaafa yaaddanii nama gaafa obbolaansaa dacha'anii mana taa'an maasii hojii keessatti argamudha Daawit. Obbolaansaa gaafa mana taa'an maasii hojii keessatti argamu. Macaafa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 16 lakkoofsa 11 gaafa Daawit muudame obbolaansaa hunduu mana jiru
Garuu Daawit iddootti ka hoolaa jira. Hoolaa tiksa. Hojiin hoolaa tiksuu hojii nama guddaa miti. Hojii namni baay'ee guddina achi keessa taa'ee guddina eeggatu natti hin fakkaatu. Tuffatanii nama gajjallaa ta'e waan ta'eef hojii namni guddaa hin hojjenne kana mucaan wallaalan kuna hojjetu jedhanii waan isatti dhiisan fakkaata. Egaa gaafa kana ilaaltanii hojii kana namni tuffateetta kennu Daawit garuu kabajee hojjeta. Daawit kabajee kan hojjetu itti ufee walii wajjin sagalee Waaqayyoo keessaa ilaalla itti amane akka inni hoolaa tiksu. Itti amane akka inni hoolaa tiksu. Waan sababii dhumti hoolaa tika ittiin baqatan illee dhiisanii deeman illee utuu jiru garuu itti amane tiksa. Jireenya lafarraa hojjetanii jiraachuun dirqama namaa akka ta'e isaa galeera waan ta'eef. Carraa argatee iddootti hojii sanarraati miliquu nama barbaadu miti. Waan hojjetuuf amanamummaa nama qabudha. Macaafni Saamu'eel inni jalqabaa boqonnaan 16 lakkoofsi 11 inni quxisuun nuun jedheeti inni immoo hoolaa tiksaa nuun jedha. Inni quxisuun eenyudha inni Daawitidha. Inni immoo hoolaa tiksaa'edha. Itti ufees ilmaan kee isaanuma kana duwwaadhaa jedhee Isseeyin gaafate. Innis deebiseefi inni quxisuun hafeera inni immoo hoolota tiksaa jedhee Saamu'eel immoo hamma inni dhufutti nuyi homaa gochuu waan hin dandeenyeef nama itti ergii nuufichisiisi jedheedha. Inni quxisuudha. Inni immoo hoolaa tiksaa'edha. Hoolaa tiksa. Iddoo hojii jira inni. Amma maaltu argaminnaa jedhee obboloota gidduu as miliqee nama mul'achuu barbaadu miti. Nama gidduutti mul'achuu barbaadatu hin ta'in iddoo hojiitti mul'achuu barbaada. Nama gidduutti mul'achuu barbaadu. Warri kaan nama gidduutti mul'achuu barbaadu. Beektuusin baruma irraa kana keessayyuu hojii isaaniitiif amanamoo kan hin taane garuu nama duratti mul'achuu warri barbaadan jiru. Nama duratti mul'achuun amala nama Waaqayyoo miti. Tarii namni tokko nama duratti mul'atee fi waa argate waanuma gaarii ta'e innaa laataa jettee hawwitee ta'a. Sirriidhaan nama hawwisiisa. Maal inni hojjetu maa isheen hojjettu garuu mul'attee dhumati isheen waan akkasii argatte ka hirmaa anis hojii dhiisee mul'adhu nama duratti jettee yaaddata. Amala nama Waaqayyoo miti kun. Namni Waaqayyoo hojiidhaan mul'ata. Namni Waaqayyoo hojiidhaan mul'ata. Egaa Daawitiin gaafa fudhattee ilaaltan hoolaa tiksuudhaan jireenya isaa lafarraa akka inni gaggeeffatu nutti meeti. Hoolaa tiksuun hojii inni amanee hojjete akka ta'e immoo itti hubne ilaalla. Gaafa hoolaa tika biraa waame sana Daawit hin dibameedha. Maaliif dibame? Dura taa'aa gandaa tokko ta'uudhaan miti. Garee tokko geggeessuudhaan miti. Yookaan immoo dura taa'aa aanaa tokko ta'uudhaan miti. Yookaan godina tokko geggeessuudhaan miti. Yookaan waldaa tokko sabakaa tokko geggeessuudhaan miti. Kan Daawit gaaficha dibame biyya geggeessuudhaafidha. Utuu ana ta'e biyya geggeessanaan jedhanii hoolaa biraa utuu na waamanii na dibanii yookaan na muudanii utuu si ta'e biyya geggeessananii ministeerota geggeessananii gurguddoota geggeessananii hooggantoota amantii hooggantoota siyaasaa hundumaa si harka galaa nuun jedhanii utuu natti himanii maalan ta'attanii yaadduani maalan ta'attee yaaddaati maalan ta'a jettanii yaaddu isin tarii laftu nun ga'u ta'a garuu Daawit kana godhe. Mootummaa biyya tokko nama biyya tokko geggeessuudhaaf muudame ta'eeti ulee tika isaa fudhatee hoolaa tikatti deebi'ee nuun jedha. Ulee tika isaatii fudhatee hoolaa tikatti deebi'e. Macaafa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 16 lakkoofsa 14 kaasee sagalee jiru gaafa dhandhee dubbisnu dubbii akkas jedhuti argina. Isa kana yeroo biraa dubbifadhaa garuu akkumattan isinitti hima macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 14 kaasee hamma 23 ittisa jiru hin dheerata waan ta'eef akka kana jedhee seenaan sun nutti hima. Saa'ol mootii Israa'eltu hafuura hamaadhaan rakkataa'edha. Hafuura hamaatu Saa'oliin rakkisee nagaa dhowwa. Namoota gaaf tokko Saa'oliin gorsani nama sirriitti kiraara rukutee aara si galfachiisu hafuura hamaa kanarraati haa barbaadamu jedhan. Eenyu kan sirriitti kiraara rukutu kan hafuura hamaa namarraa fageessu hafuura nagaa kan namatti fidu eenyu jedhee gaafa qoratamu namni biyya sana keessaa argame Daawitidha. Isin baam mootummaadhaafis Waaqayyo barbaadee kan inni argate isadha. Kiraara rukutee faarfatee harkisaa qajeelee hafuura hamaa namarraa geggeessee hafuura nagaa namaa kenna jedhamee kan biyyi maqaa dhaataa jiru isa kana. Na dhaga'igaa waa tokkoon dubbadha. Namni Waaqayyotti amanu Waaqa duratti duwwaa beekama otoo hin ta'in nama durattis qajeelinaan beekama. Ani Waaqayyo na beekaa jettee jallaa namni immoo si tuffatu jallaa namni karaa si irra jallifatu hin ta'in.
isa harka furmaanni jira ishee harka furmaanni jira kan namni siin jedhu kan namni nuun jedhu haa ta'an. Dhuguma nama nagaati aara galfii jira iddoon jiru kan namni nuun jedhu haa ta'an. Kaanurraa barbaada waan ta'eef Waaqayyo. Namoonni tokko akkas jedhu namni isaa irraa waan gaariin argu waan gaariin dhaga'u Waaqatu na beekaa jedhu isaan. Daawit nama Waaqayyo beekudha garuu namni biyyis beekudha. Namni hafuura hamaatti aara nama galfachiisu Daawitidha jedhama. Eessa jira jedhanii gaafa gaafatan akkas jedhani mootiidhaan Saa'oliin akkas jedhani innoo hoolaa tiksaa jira ammayyuu jedhani. Macaafa Saamu'eel Duraa boqonnaa 16 lakkoofsa kana amma ilaalle kana fuulduratti kan nu argine Daawit mootummaadhaaf dibamee nuun jedha. Waajjira mootummaa jala naanna'aa jiru bormoo waajjirri kun naa kennama miti laata naa kennamaa jedhee waajjira mootummaa jala naanna'uu isaan dhaqneen. Maaliif simamsa yookaan bokkaa simachuu mukatti ol hin ba'ani. Bokkaan gadi dhufe hima lafa ga'a. Siifi jennaan si qaqqaba. Kanaaf waajjira jala naanna'uun barbaachisu. Iddoo tokko yoo fudhatte ilaaltanii namootni tajaajilan ta'a jedhan tajaajila keessatti argamu ta'ii waajjira tajaajilaa jala naanna'aa oolu. Nama isaaniin bor abdatan jala naanna'aa oolu. Kan hojjetoota kan biraas akkasumadha. Waan hojjechuun isaa itti jiru maasii hojiirraa hojjetu hin ta'in naannoo waajjiraa jala naanna'u. Maaliif bor guddina barbaadu waan ta'eef. Bor guddachuu barbaaddaa nama amantii yoo taate. Si guddisuuf ka'e taanaan guddinni si barbaadee dhufa ammas borii siif taanis iddootti hojjettu hojjedhati. Daawit gaaficha eessa jira gaafa jedhan ilmi Isseey tokko jira eessa hoolaa tikatti deebi'ee uleesaa fudhatee inni hoolaa tiksaa jira jedhan. Kanaaf hoore maaltu jennaan iddoonni hoolaa tiksu barbaadamee waamamee dhufu jedhan. Iddoo hoolaa tiksuuti barbaadamee waamamee dhufu jedhan. Iddoo hoolaa tiksuu waamamee dhufe egaa Daawit hoolaa tika biraati. Hoolaa tika biraa waamamee dhufe. Dhufee Saa'ol dura dhaabatee Saa'oliif kiraara rukute. Gaafa inni Saa'oliif kiraara rukutu. Afurri hamaan Saa'ol keessa jiru. Saa'olin duwwaa balleessuu duwwaa utuu hin ta'in Daawitinis ajjeesuu waan barbaaduuf. Saa'ol hafuura ittiin geggeeffamu sanaan Daawitin ajjeesuudhaaf yeroo inni kan Waaqayyo jalaa miliqse nuun jedheeti isa irratti dubbachuuf miti amma kanan barbaadaa jiru ani. Jalaa miliqse nuun jedheeti garummaa kana ta'e Saa'ol aara galfataa'edha. Humni Daawit irra jiru kan Saa'olin aara galfachiisudha. Mootii aara galfachiisa. Tikee hoolaa tokkotu humna mootii aara galfachiisu tokko baatee deema. Nama Waaqayyoota akkasii gaa guddattee bu'aa fidda miti. Miliyeenerii taatee bu'aa fidda miti. Gaafa Waaqayyo wajjin taatu gaafa Waaqayyo sii wajjin ta'u waan inni gaafa sii wajjin ta'u guddaa tarra keerraa waa eega. Beekaa tarra keerraa waa eega. Nama furmaata hin qabneef furmaata taata. Namoonni qabeenyaan utuu barbaadamanii Saa'ol gaaficha abbaa qabeenyaa baay'ee funaanuu danda'a ture. Gamasii gamanaati. Namoonni ogummaadhaan yookaan umuriidhaan shaakala dheeraa qabanii haa barbaadamanii nagaa fiduudhaaf utuu jedhame Saa'ol nama baay'ee barbaadee fiduu danda'a ture. Amma garuu kan barbaadame eenyu? Daawit nama Waaqayyo wajjin hin jiru. Nama kana barbaadame. Maaliif? Mootii nagaa dhabeef nagaa kennuudhaaf. Gaafa Daawitiif inni kiraara rukutu Daawit hafuura hamaatti aara galfatee nuun jedha. Nama mootiin tajaajilaaf barbaadu jechuudha. Garuu baay'ee kan sin dhibu. Biyya keessaa barbaadamee biyya Israa'el keessaa nam tokkichi namni aara galfiin harkasaa keessa jiru Daawit duwwaa ta'uunsaa argame. Kana hunda tajaajila guddaa kana tajaajilee fixee gaafa achi tajaajila isaa raawwatu dubbiin Waaqayyoo akkasumaan jedha. Daawit gara hoolaa tikasaatti immoo deebi'e. Hamma kana guddatee moo? Hamma kana maqaan isaa ol ka'e moo? Hamma kana isa malee namni hin jiru jedhame moo? Isin ni ba'a. Amala nama Waaqayyootu jajameef qilleensa irratti ol hin ka'u tuffatameef gadi hin bu'u. Alii namni janyaan qabaan nuun ga'u nuun. Alii immoo namni tuffannaan immoo iddoo ni jirru iyyuu hin beekamu. Tuffatamteef iddoo jirtu hin badin jajamteef qilleensa irra ol hin ka'in. Waan hojjechuun sitti jiru hojjedhu. Waan hojjechuun nutti jiru hojjenna. Waan hojjechuun nutti jiru. Nuyi namumadha namaa olis miti namaa gadis miti. Ati namumadha namaa olis miti namaa gadis miti. Waan hojjechuun sitti jiru hojjetta. Nama amantiiti Waaqatti amanta. Gaaf tokko hin guddatta beekamaadha. Har'a garuu waan hojjechuun sitti jiru hojjenna. Gaaf tokko biyya busha beekamaadha Daawit. Dibameera. Carraan qabameeraaf galmaa'eera Waaqa biratti. Nama durattis galmaa'eera. Bakka dhumaadha dubbiin kun. Amma garuu akka bor guddatu utuma beeku har'a hojii isaa har'aa hojjetata hoolaa tiksa. Isin ni magaa. Gaafa
Saa'olirraa hafuura hamaa geggeesse jedhamee biyyi jajee faarfatee waan ministeerri hin dandeenye danda'e, waan loltuun hin dandeenye danda'e, waan gorsitoonni hin dandeenye danda'e, waan hangafsaa hin dandeenye danda'e, waan quxisuu isaa hin dandeenye danda'e, waan beektonni hin danda'e namni kun erga ittiin jedhame booda ammallee hoolaa tikaaf gara hoolaatti deebi'e ammas. Maa inni namni akkasii nama eechisiisa. Ilaa nama hojii maasii hojii keessaa haalli oofee hin baasu. Lafa hojii keessaati nama amantii haalli oofee hin baasu. Akka inni lafa hojiitti deebi'e, akka inni hoolaa tikatti deebi'e kan nu arginu macaafa Saamu'eel jalqabaa boqonnaa 17 lakkoofsa 15 irraa gaafa inni dubbisnu dubbii Waaqayyoo akkas jedhu argina achirraati. Daawit yemmus hoolota abbaa isaatii tiksuudhaaf Saa'ol biraa Beetlehemitti hin deebi'eedha. Daawit yemmus hoolota abbaa isaa tiksuudhaaf mootii biraati gara hoolota abbaa isaa tiksuutti deebi'e. Maan namichi kun mana mootummaa keessa moo? Mana mootummaa keessa, haala mijataa keessa, nyaata mijataa keessa taa'anii nyaachuutti namanu. Amma namoota tokko Waaqatu dibee nu guddisee namoonni jedhanii buddeena argachuu isaa duwwaatti gammadanii mana namaatii nyaachuun jireenya jedhanii namoonni yaadan jiru. Mana namaatii nyaachuun jireenya kan jedhan. Nan beeka dubbiin kun kan isinitti hin tolle jiraachuu danda'u ta'a. Garuu dhugaa isaan isinitti teessee akka ati nyaattuufi si waamne Waaqayyo. Kan namaa akka ati nyaattuuf si waamne Waaqayyo. Kan boorsaa namaa keessa jiru, kan gola namaa keessa jiru akka ati nyaattuuf si waamne Waaqayyo. Na dhaga'i. Waan hojjechuun nutti jirutu hojjechuu qabnu. Mana Saa'ol keessaa tarii nyaatatti rakkoon hin jiru ta'a. Mootiidha. Namoota baay'een maaddii Saa'ol irraa nyaatu ta'a. Nyaatatti hin rakkanne amma Daawit. Tarii immoo uffatattis hin rakkatu ta'a. Namni uffata daara baasu jiraachuu danda'a. Mootiin iyyuu daara baasuu danda'a. Ufiif jedhee tajaajila sanaaf jedhee waan Daawitiif barbaachisu mana mootummaa keessaa kennamuufii danda'a. Taa'ee garuu Daawittu taa'uutti namanu. Maaliif Waaqatti amanu? Waaqni inni itti amanu hojii isarraa barbaada. Waaqni inni itti amanu sun hojii isarraa barbaada. Kanaaf mana mootummaa gadhiisee hoolaa tiksuu dhaqeedha. Hoolaa abbaa isaa tiksuudhaaf gara Beetlehemitti deebi'eedha. Gaafa Gooliyaadiin ajjeesu Daawit hoolaa tika biraatti dhaqanii dhaqe. Abbaan isaa Isseey Daawitiin hoolaa tika biraa waameeti dhaqii nageenya obboloota keetii gaafadhu ittiin jedhee nutti sagalee makana gajjalaatti gaafa dhaqee ilaaltan hoolota biraatti hoolota tika biraa waamame. Nageenya obboloota isaatii warra iddoo lolaa jiranii isaan kana iyyaafachuudhaaf dhaqe garaa geesseefi gaafas iyyuu jechuudha gaafa Gooliyaadiin ajjeesu. Gaafa sana nageenya obboloota isaa gaafachuu dhaqee Gooliyaadiin isa saba Israa'elitti aadataa jiru isa dhaggeeffateeti. Namichi kun maal hojjetaa jira jedhee gaafate. Maal hojjetaa jira? Jennaan namoonni akkas jedhaniin namichi kun nama isa gitu dhabe nama keenya keessaa jedhan. As naa baasa. Nama tokko isin gidduudhaa filadhaati as naa baasa. Namichi isin naaf filtanii alaattan yoo dhayina ajjeese sabni keenya isiniif garbooma. Yoo ani namicha ajjeese garuu isin nuuf garboomtu jedhee saba Israa'elitti dhaadata guyyoota hedduudhaaf. Guyyoota dheeraadhaaf. Namni saba Israa'el keessaa ta'e namicha kanatti achi ba'uu namni ija jabaateen turre gaaficha. Saa'oliin dabalatee. Loltoon Saa'oliin dabalatee. Daawit kana dhaga'ee dhaqe. Har'as carraa turre ooshee Daawitiin dhaqe. Gaafa Daawit dhaqee ilaalu namicha achi as bahee dhaadataa jira. Nama tokko achi as naa gadhiisa. Nama anaa wajjiniin dorgommeetti galu. Yoo namichi na ajjeese isiniin garboomna nuun. Yoo anis ajjeese immoo isintu nuu garbooma. Jedhee namichi as saba Israa'elitti dhaadatu dhaga'eeti. Mucaan xinnaan kun hoolaa tika biraa dhufe kun. Mucaan hoolaa tika biraa dhufe kun. Dhaga'ee akkas jedhe. Namicha nama kana ajjeesu hin barbaadamaa jedhee gaafate. Namni nama kana ajjeesu hin barbaadamaa. Namni jabaadhu dhaqxee ajjeeftaa ittiin jedhu turre gaaficha. Namni jabaadhu dhaqxee ajjeeftaa ittiin jedhu turre. Obboleessi isaa ati of tuultaa humna hin qabne naas oftaa ittiin jedha. Hoolaa tika dhiifteeti amma mo'aasaa nama guddaa keessa galtee ittiin jedha. Saa'ol nuyyuu hin dadhabne warri muuxannoo qabnu. Loltoonni keenya hin dadhabanii warri muuxannoo qabanii. Ati immoo bakkeedhaa dhufte. Ati immoo hin dandeessu ittiin jedha. Jabaadhu har'a nu oolchitaa ittiin hin jenne. Ati immoo hin dandeessu ittiin jedha. Namni jabaadhu ittiin jedhu iyyuu hin jiru. Daawit garuu waa tokkodha Waaqayyotti amanata. Dhageessa
Namni waaqatti amanatu maasii keetti hojjetu keettis waaqatti amanata. Iddoo hojii isaatti waaqatti amanata. Biiroo keetti hojjetu keetti yookaan waajjira keetti hojjetu keessatti waaqatti amanata. Lafa tajaajila isaatti waaqatti amanata. Karaarra taa'ee hojii daldalaa haa hojjetu waaqatti amanata. Yookaan maasii namaa keessaa yoo haa hojjetu waaqatti amanata. Waaqatti amana. Gaafa hojjetu waaqatti amanata. Gaafa dirree waraanaatti ba'us waaqatti amana. Akkas jedhe Daawit gaafichi. Anoo dhugaattuu hoolaa tiksaan ture hojii gadaanaa hojjedhaa jenna. Hojii on hojjedhe yoo anaa wajjin Waaqayyo jira jedhe. Gaafa hoolota abbaa kootii tiksu sana Waaqayyo naa wajjin jiraachuu isaan argee. Neenci, hamaakenni, bineensonni gurguddaan dhufanii hoolota abbaa kootii nyaachuudhaaf gaafa isaan ka'ani dabarsee natti kenne Waaqayyo. Isaaniin iyyuu morma isaanii qabee hudheetan hoolota abbaa kootii afaan isaanii keessaa buuseen jiraachisaa ture. Amma immoo har'a immoo Waaqayyo inni ani itti amanadhu morma Gooliyaadiin hudhee afaan isaa keessaa saba Israa'eliin akkam buusu na godhaa jedhe. Akkasiin godha Waaqayyo. Nama kana waaqatti amanu. Hamma kana waaqatti amanaati maasii hojii keessatti har'as boris achi deebi'ee lafa hojii keetti hoolaa tikatti jireenya ka Waaqatu irraa barbaada ka. Hamma kana waaqatti amana hojiitti immoo amana. Hojiin mirga miti nama waaqatti amanuuf dirqama. Sababii waaqatti amanuuf harki keenya dhibaa ta'uun itti hin jiru. Sammuun keenya dhibaa ta'uun itti hin jiru. Ilaalchi keenya dhibaa ta'uun itti hin jiru. Naman ta'a jennee waanuma gajjallaa ta'u waanuma gajjallaa jiru hojjenna. Boriin guddanna sirriidha. Har'a garuu waan nu harka jiru hojjenna. Boriin guddata sirriidha. Maaltu beeka? Guddinni sumaaf ta'a. Guddinni isinumaaf ta'a. Garuu immoo har'a waan si harka jiru waan nu harka jiru hojjenna. Daawit gaaficha Gooliyaadiin dhuguma dhaqee ajjeesee Waaqayyo dhagaa inni darbateef milkaa'ina kenneefi dhagaa inni darbate dhagaa Daawit darbateef Waaqayyo milkaa'ina kenneefi mataa Gooliyaadiin fidee dhufe. Mataa Gooliyaadiin fidee dhufe saba Israa'eliin gammachiise aara galfachiise. Namni Toomaas Idsen jedhame tokko waa'ee hojii irratti barreessu akkas jedhe nama waaqatti amanuuf cimanii hojjechuu wanti bakka bu'u hin jiru jedhe. Cimanii hojjechuu wanti bakka bu'u hin jiru. Nama Waaqayyootiif cimanii hojjechuu wanti bakka bu'u hin jiru. Homtuu bakka hin buuneef Daawitiif dibanni hojii bakka hin buuneef hafuura hamaa namarraa kaasuun yookaan mootii irraa kaasuun hojii bakka hin buuneef sunis hojii bakka hin buuneef sanas hojjetee hojii masaatti deebi'a kanas hojjetee hojii masaatti deebi'a hoolaa tikatti deebi'a. Egaa akkas ta'e nunoo har'a atoo har'a anoo har'a waaqatti amanna homaayyuu hojiidhaan bakka hin buunu. Waaqayyotu hojii nurraa barbaada. Waaqayyotu hojjechuu nurraa barbaada. Akka hiriyaa keenya miti, akka hangafa keenya miti, akka qotisuu keenya miti, akka warri kaan godhan miti. Akka nama waaqatti amanu. Akka nama waaqatti amanu. Akka nama Waaqayyo hojii isarraa barbaadu. Akka kanatti akkanatti ilaalla. Akkanatti immoo hojjenna. Nana mana mootii ta'uunis hin dhufa. Mootii ta'uun hin dhufeef Daawitiif gaaficha. Hoolaa sababii tiksuuf mootummaan jalaan fudhatamu. Macaafa Seera keessa deebii boqonnaa 28 irratti warra dubbii Waaqayyoo dhaga'an eebbi barbaadee isaan argataa'edha. Eebba barbaadudha miti. Eebbi barbaadee isaan argata. Daawit deemeen barbaadne mootummaa. Inni hojii masaa hojjeta. Mootummaan garuu barbaadee dhufeef. Si barbaadee dhufa. Ati garuu waan Waaqayyo sirraa barbaadu hojjedhu. Isa dhageenya Waaqayyoo nuuf eebbisu. Hin kadhanna Waaqayyoon. Galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo. Sitti amanachuu akka dandeenyu carraa waan nuu kenniteef eebbifame ati. Isati nurraa barbaaddu hojjechuu akka dandeenyu immoo ammallee dabalee ayyaanni kennuuf haa baay'atu. Bara keenyaaf jiru nuuf eebbisi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen.